itti keenya viidiyoo kana dhaggeeffannee walitti deebina. Mucaa sabiyyas jala jirtu kana ni agartu jedheetii yaada. Mucaan sabiyyiin kun akkuma isin beektanu haasawni inni haasa'u haasaa sukkaara illee jedhu. Amen. 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 Jireenya koo geeddaramee foolii haara tokkotu natti godhamee waraqaa eenyummaa koo geeddaramee. Gurba. Maacha inspektar. Maacha turte himmati waraqaa eenyummaa koo geeddarame. Shalom qulqulloota shamaa akkam jirtu annagaa kooti galata waaqayyoo YouTube channel Boonsaa Addisuu Guuteetii haaraa yoo taatan subscribe gochuun ammaansi keenyatti dabalama. Viidiyoowwan nuti yeroo yerootti gadhiisnu dafanii akka isin ga'anii fi mallattoo beelii banaa gochuun hin dagatina. Kanas viidiyoo reakshinii kan biraatiin deebinee dhufnee jirra. Akka xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaan affeerraa keenya jaalalaati. Viidiyoowwan keenya kanaan dura darbaa turan irratti gaaffii macaafa qulqulluu garaagaraa isiniif dhiyeessaa turre. Isinis gaaffii macaafa qulqulluu garaagaraa deebiisaa wajjin comment section irra kaa'aa turtanii baay'ee galatooma ulfaadhaa isiniin jenna. Warri laayikii gootan, warri koomentii gootan, warri YouTube channel kana subscribe gootan hundi keessan iyyuu baay'ee ulfaadhaa galatooma kabajamaa isiniin jenna nu biraatti galata qabdu. Kanas viidiyoo reakshinii kan biraatiin dhufnee jirra. Asirra garuu gaaffii macaafa qulqulluu tokko isiniif dhiyeessinaa innis akkas jedha. Yesuus Kiristoosiin eenyutu cuuphe? Gaaffii isaa irra deebi'aa. Yesuusiin eenyutu cuuphe? Macaafa qulqulluu irratti hundaa'atii deebisaa comment section irratti nuuf barreessuu hin dagatina. Jalqaba viidiyoo keenya irratti yeroo hundumaa yoo akkuma beekamu luqisii macaafa qulqulluu tokko isinitti himna, isiniif dubbisna. Innis akkas jedha. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa tokko lakkoofsa 10 akkas jedha. Yaa ilma koo cubbamoonni yoo si wallaalchisuudhaaf jedhan tole hin jedhiniif jedha. Kadhanni waaqayyoodhaaf haa ta'u kun sagalee waaqayyooti. Kun dubbii waaqayyooti. Yaa ilma koo cubbamoonni yoo si wallaalchisuuf jedhan tole hin jedhiniif jedha. Kun abboommii waaqayyoo har'as nuuf ergaa kan qabu nuuf kan barreeffame waaqayyoodhaan hafuura qulqulluu kan nuuf ergamedha jechuudha. Sagaleen kun baay'ee natti tolee baay'een gammade baay'een akkaan luqisii kana gaafan argu akka waanan har'a argeetti yookaan akka waan sagaleen kun yookaan ergaan kun naaf dhufeettidha kanan fudhadhee jechuudha. Har'as isiniifin dubbadha yookaan isiniifin hiraa jechuudha. Macaafni fakkeenyaa boqonnaan tokko lakkoofsi 10 yaa ilma koo cubbamoonni yoo si wallaalchisuudhaaf jedhan tole hin jedhiniif kan jedhu har'as nuunis nu ilaallata jechuudha. Warra kakuu haaraa keessa jiraniinis nu ilaallata jechuudha. Macaafni qulqulluun yeroo dubbatu information yookaan odeeffannoo nuuf kennuudhaaf otoo hin taane dubbii jireenyaatiin akka nuti jijjiiramu, yaada keenyaan akka nuti jijjiiramu, sochii keenyaan deddeebi'uu keenyaan akka nuti jijjiiramnu barbaada jechuudha. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Har'a sochii gootu keessatti deemsa gootu hawaasummaa qabdu keessatti waan tole jettu qabda, waan diddu qabdu, waan tole jennu qabna, waan dinnu qabna jechuudha. Guyyaa guyyaatti yeroo yerootti sa'aatii lafaa jirannu keessatti hawaasummaa qabnu keessatti iddoo hojii qabnu keessatti waan hundumaa keessattiyyuu waan hafuuraanis kan ilaallatu waan fooninis kan ilaallatu wanta nuti tole jennuu qabna, wanta dinnuu qabna jechuudha. Har'a affeerraa garaagaraa nuuf godhamu filannee jiraachuun nuuf mala. Jireenyis jireenya filannooti waan ta'eef jechuudha. Hafuurri qulqulluunis nuti adda baanuuf barbaada jechuudha. Keessumaatii yeroo wanta jallinaa, wanta waaqayyoo ittiin mormu, wanta dukkanaa, wanta yaada waaqayyoo of keessaa hin qabne, wanta jaalala of keessaa hin qabne, wanta fedhii waaqayyoo of keessaa hin qabne yeroo affeerraan nuuf dhiyaatu diduu danda'utu nurra jiraata. Isa gaarii ta'e immoo isa hafuurri qulqulluun jaallatu, isa waaqayyoo itti walii galu immoo tole jennaa jechuudha. Kun ergaa keenya irraati waaqayyo isin haa eebbisu. Faarfannaan tokko dura akkas jedha. Waaqni Daani'elis waaqa keenya isan gammachiisuu baduun keenya kanaaf hin sodaannu waaqessinaa guyyaatti naqa sadii jilbeenfannaa. Billaa yoo qaaramee nurratti yemmuu darbatamne boollatti inni nu wajjin hundaa caalaa ammatee nu baasaa diinaa jalaa. Imbaasa. Waaqayyoon nuti waaqeffannu kuni billaa seexanaa jalaati. Billaa namoonni nuuf qopheessan jalaati. Billaa jalloonni nuuf qopheessan jalaati nu miliqsa jechuudha. Waaqayyoo keenya isa rafu sammuu gumiti. Waaqayyoo keenya isa yeroo hundumaayyuu amma libsuu ijaa gidduutti nu tiksuu fi nu wajjin ta'uudha. Inni waaqa amanamaadha. Biyya kana keessatti warra pheenxeetii jiru hinuma gubanne abidduma nutti qabate. Waajjira mootummaa gaafa seennu Yesuus, taaksii keessa gaafa seennu, daandiirra gaafa deemnu Yesuus jettanii nu cinqitu.
hoteela gaafa dhannu Yesuus, mana bunaa gaafa dhannu Yesuus jettanii nu cinqitu. Maal taatan isin jettee warra nu jibbaa ooltuuf faarfannaan kun haa ta'u. Yesus video kanas. Amen. 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 Taksii waldaa magaalaa qaba. Baay'ee namatti tola. Iddoon hundumaatti Yesuus 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 jechuun nuuf mala. Yesuusiin malee wanta kan biraan qabnu waan ta'eef jechuudha falan qabu. Jireenya koo geeddaramee foolii haara tokkotu natti godhamee waraqaa eenyummaa koo geeddaramee. Gurbaa. Maacha inspektar. Maacha turte mati waraqaa eenyummaa koo geeddarame yoo maatti. Sinarras na duukaa martuu maali waraqaa faarfannaan faarfachaa jira inspektar maaliif waama hunduma isaa dubbii magootuu sunitti. Inni faarfannaan akkasii fidimeesti waraqaa eenyummaa kee fidi. Isin isa sii beektu suma sii bichaa beektu laa kun. Kana. Inni waraqaa eenyummaa koo geeddarame sirrii dhooti maalitti geeddarame waraqaa eenyummaa kee. Isin inspektar waan siyaasaaf poolitikaa hojii wal qabsiisanii mana mayduu barbaadu gadda gaafannayidha jedhan dinne amma immoo jireenya natti tolaa jiran dhamuun barbaadu yooma sababii barbaadanii na hidhuu fettan malee kuni waa'ee waraqaa eenyummaa sarfarraamin bakka isa kiristoosiin arganne waraqaa eenyummaa koo waaqarran jedhe bakka amma immoo dubbii kanaan na barbaadutti isaa wajjin immoo dubbii barbaaddan kanaan leekkaa barbaaddan na reebdu yeroo kaanu itti sin dabarsu olitti darbitu sinii wayyammuudhaan inspektar jechuun isinumaaf turuu min laawuntichi. Wanta siyaasaa turte keessaati wanti ta'ee jira. Yaa fiddee jechaa turte reeti. Inspektar laa yoo na dhageessu ta'e akkasumatti hin dhagaa malee ani waraqaa eenyummaa isa lafarraan jenne isa waaqarraan jedhe hin ta'u taanaan immoo yaadanii margaa isheetuuf waraqaa eenyummaa koo geeddarame hafuura qulqulluudhaan hin guutamettee dhaqaa ishee gaafadha. Anaan daawwannatti ni jinaa bakka. Gaafanne idhaa heddu namni dhaan gaafa bara inni yaadan siyaasatti jijjiiramee waraqaa eenyummaa koo. Waraqaa eenyummaa fi milishaa. Ergaa ajaa'ibaatu dhugaa. Irajjata kaa qorichi keenya viidiyoo kana dhaggeeffannee walitti deebina. Mucaa sabiyyaas jala jirtu kana ni agartu jedheetii yaada. Mucaan sabiyyiin kun akkuma isin beektanu haasawni inni haasa'u haasaa sukkaarallee jedhu damma of keessaa qabu fakkaata. Garuu nama leenjifamee gadi ba'e jechuudha. Lallaba amantaati gurbaan xiqqaan kun namni islaama morra hedduun duwicha irratti godhee irratti sagalee qabee haasaansi akkam bareeda haasaansi akkam tola jedheeti namni keenya hedduunsaa ittiin gogoma jechuudha. Yaa islaama of eeggadhaa. Ijoollee islaamaa keenya jallisuuf jecha obboleessa koo haasaa namaa kan mi'eessu simboo fi ayyaana waaqayyoo namaaf kennudha. Ani lallabaa amantii miti. Garuu namni tokko akka hin banneeffan lallaba. Ijoollee keenya jallisuuf inni jette sun ani namni tokko akka jallatuuf dubbadheen beeku. Namni tokko garuu jireenya barbaraa akka argatu hin barbaada. Innis immoo jaallattus jibbitus iyya